kaydii dubartii haadha keenya obboleettiidha haadha manaa keenyaati ilmaan keenya akkasii miti bar sa'atii keessa waa fayyadamtu qabdi isiinillee sa'atii keessa sitti ergaa dhaammattu qabdi gaaf tokko haati manaa tokko ciniinfuun qabdi haadha mana namaati ciniinfuun qabee isa siin ciniinfuun qabde keessayyi lafaa galgala sa'atii magriibaati ciniinfuudhaa qabe namichaa qophaa jira konfoleensa ko'eessa konfoleensa tun ta'in ko'eessa jechuun nama isa gargaaru hin qabne abbaan manaa jechuudha lafaa galgala bokkaatu roobe mana dhimmise la isii ciniinfuu qabdi manni dhimmisa bokkaatu roobe lafaa galgala lafti moo mixiidha mixiin dhufee iddiin akkana gatan loon dhuftee mana dabee darbate isa qabee isa dhiisu dhabe isa qaalitti ciniinfuu mana keessaa qaba lafti mixiidha gubbaadhaa samaanii roob manni dhimmis ibiddi dhaame loon mana bada dabarfatti balaa rabbiitti weenaan ashhadu an laa ilaaha illallah woba qabee waan dhiisu dhabe jennaan warri moo maal jette beektaa sa'aatii kana kan kanarraa rabbiin fidini jetteen kan kanarraa rabbiin fidini dhiisaame kan kanarraa rabbiin fidini nani maaltu hafe jedhe bokkaadha samiidhaa gabbu'aa jira lafa kunoo waan ati argaa jirtu mixiidha sii ciniinfuun qabee loonii mana bada dabarfattee roobaa jira mana hin dhimmisaa maaltu naafee jennaan kan kanarraa masaanuu dhaqa itti ergaa siin dhaammatte ilaalina siin abbaa siin lafa kaayitti kun uumama xabiyaadha beekatu xabiyaa basharummaati isaaniyyummaati namooma si galee kaydiin immoo kana biratti jechuudha isa sana dhabamsiisuudhaa yaaduun immoo waan duraan ture fayyisoo agarte waan ajaa'ibaati jechuudha.